Ashama arkafune daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyu koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti sinaada qabu eegaan daawwattoota hordoftoota keenya ajandaa ajaa'ibsiisoo lamaan isiniif qaba. Ajandaan lameen sun waa'ee dhimma biyya kana keessatti deemamaa jiru akkasuma waa'ee biyyattii keessatti yeroo ammaa kana sababa dhiyaachuu irreechatti wal qabatee shira mootummaan xaxaa jiru irreechi kun akka dabarfatuuf maalinni irreecha madura waan akka ta'e akkamitti akka gurame hundi keessan beeytan akkasuma dhumarratti yoo danda'ame Wobon magala Nagelle Borana guututti seenuusi kaleessa galgala viidiyoo fi suuraadhaan gadhiifamee jira kan isinirraa isiniif gabaasuta Unready Adam Tube namoonni chaanalii keenya faariyatatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama viidiyoo keenya immoo like gochuun hin irraanfatina isiniin jedha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkuma beekamutti yeroo ammaa kanatti barri irreechaa dhiyaatee jira. Irreecha Oromoon akkamitti xiiqidhaan akka kabajuu hundi keessan beektanii irreecha yeroo kabaju Oromoon amantii wal qoodee osoo hin taane Oromummaa isaatiif jecha iddoo sanitti argamee bifa aadaa uummata Oromoo argisiisu uffannaa Oromoo argisiisu addunyaatti of beeksisuutu irratti beekama. Haa ta'utti dhimma sanirratti waan ajaa'ibaa tokkotu mul'achaa jira. Itoophiyaatti amma dura koronaan hir'atee addunyaa hundarra hir'atee jira. Sababa sanii hiriirri akka barbaadametti ba'amaa jira. Namni walgahii adda addaa akka barbaadee deemaa jira akkuma hin jirre jechuudha walumaa galatti yoo argaa jiraatan mootummaan mataa isaa hiriira jedhee guyyaarra yaamaa jira. Amma akka ibsi fayyaa Itoophiyaa jedhutti koronaan Itoophiyaa dabalaa jira. Argitanii waan koronaan amma Itoophiyaa ol ka'aa jira. Kana jechuun maal jechuun irreechi dhufaa jira. Argite irreechi dhiyaatee jennaan koronaan dabalaa jira jedhan. Gizee hiriira maaliif dabaluu dide irreechi gawwannaan maaliif dabale amma Oromoo wanni beekuu qabu hiriira waggaa kana guutuu akka barbaadetti yaamate koronaan jiraatu baate haajaa ofii dhiise amma irreechi geennan korona jira yoo kan jedhu taate namichi kun Oromoon dammaqi of beeki gabrummaa keessa jirtu of beeki kaleessa abbaa kee haadha kee akka sareetti gadi baasanii Ak sport jedhaniini manguddoo ofii isaatiif kasaraa qabatee dhaabbachuu hin dandeenye kasaraa harkaa fuudhanii lafarra gangalchee oolanii akka sareetti kabajaa kennan nurraa buusanii nuti qeessaa oolan addunyaan nuti kolfite nuti hin gaddinee jechuudha. Hawwoota haadholee kenna manguddoota kenna akkahoota kenna gadi baase ispoortiidha jedhee ispoortii fayyaa ta'e akkanatti namoonni tokko dadhabbiin keessan na ajaa'ibsiisa. Ispoortii fayyaadha ispoortii fayyaa jettan inni immoo uummata akkas godha sun ispoortiidha. Ispoortii fayyaa keetiif ta'u manguddoo luka darkisuun manguddoo luka waaqalaachisi maal jechuun ispoortiidha. Ispoortiin akkanumatti hojjetama. Seeraan qabu yeroon qabu akkamitti yaaddanii ispoortiidha jettan kun ispoortii miti. Uummata keenyaan taphachuudha gabrummaatti argisiisu harka keenya jirtan gajeeru uummata keenya dirqamaa yaasanii keessattuu hawwoota garaana nyaate manguddootarra jechuudha. Akka hoonni keenya haadholeen keenya gaafa waan fedhan qabne akkasitti lafarra gangalfaman dhugaa rabbi akka waan rasaasan dhayeetitti natti dhagaamaa jechuudha. Har'allee mootummaan kun gabrummaa isaa nutti argisiisuudhaaf irreecha jedheetiniin koronaa jedhee irreecha hambisuuf deemaa jira. Akka uummanni Oromoo wal ga'ee sagalee isaan dhageessifan akka uummanni Oromoo wal ga'ee waan barbaachisu hin argamne akka bareen gaddaasan baajjiidhaan jechuudha. Koronaan maan gaafa irreechaa jiru kun gaafa hiriiraa maan jirre kan ajaa'ibe. Gaafa waltajjii adda addaa maan jirre. Gaafa uummanni akka barbaade deemu waan jirre. Uummanni Oromoo maa bakka tokkotti wal gahaadhaa kun dubbiin jiran. Maal jechuudha? Dhugaa rabbiitti nama dhibaa kun. Mootummaan kun maal akka yaade dursitee beekuus hin dhibu jechuudha. Hundumaafuu reediin maal naan jedha. Wanti walumaa galatti waa'een koronaa kun ka'eef dubbii irreechatii fi dhumate. Yoo san hin taane reedii sobaadha. Tilmaamni isaanii duraanuu naa galan. Siniif gala. Kanan isinin jechuu barbaada. Egaan inni itti aanu mee waa'ee wobootitti deebina. Woboon akkuma beekamutti ciminni isaa garmaleetti dabaluu qofaa miti. Magaalaa guddittii Nageellee Booranaa. Nageellee bakka jedhamu namni hin beekne jira. Nageellee akkatti guyyaa halkan edaa keessa shaallalaa buranii jechuudha. Magaalaa Nageellee seenuu jechuun Finfinnee seenuun garaagarummaa hin qabu. Magaalaa guddoo keessa. Magaalaa waraana guutuu qabdu. Magaalaa waan hunda qabdu. To'annoo ofii jala galchuun woboodhaaf baay'ee tokko cimina argisiisa. Dandeettii argisiisa. Muddama mootummaatii fi
jeequmsa mootummaatitti hawaasa keenyaaf immoo gammachuudha jechuudha. Isinii galee. So jajjabinni oboon garmaleen jabaattuu isaatti irraa kan ka'e nutummaanuyyuu gammachuudhaan callisnee ilaaluu jira. Waan iccitii hunda baasuu dhabuurraa. Finfinnee galuun isaanii waa hin oolle. Mootummaan kun garuu uummata keenya akkasitti dararuun isaa ajaa'iba natti ta'e. Sababa shanee maalii mee amma dhiyoo kana yoo argitan saaxinii qullaa namni baatee wallaalarraa bar mootummaan kun wallaala ta'urraa saaxinii waa tokko of keessaa hin qabne qullaa baatee reeffa shaneetii fi reeffa tiippillee fi jedhee saaxinii duwwaa awwaala. Kun wallaala daangaa dabarfateedha qabsoota wantaan. Namni wallaala daangaa dabarfatee yaadan shanee fi juuntaa jedhanii saaxinii qullaa reeffa qullaa waa tokko of keessaa hin qabne awwaalan. Kuni maal argisiisa? Wallaalummaa isa akiraa siyaasarraa bilisa ta'u biyya akkatti hoogganamtu biyya akkatti bultu wallaaluu argisiisaa jechuudha. Namni akkamitti saaxinii qullaa hiikaa maal qaba jedhan? Wayyaanee fi shanee dhayanii namni akkamitti saaxinii qullaa lafatti awwaala? Kun wallaala irraa akiraa jedhama. Isinii galee? So kana inni itti aanu waa'ee biyya kana keessatti deemamurraa yeroo hedduu fatiyaan pirankii singooti fatiyaan bakka waan akkasii jetti namoonni tokko fatiyaan dubartiidha maqaanu nyaatteerti fatiyaan maraattuudha maal ijoolleen tasgabbeessitanii jettan dubbiin akkamii eeyyen fatiyaan keerlasiidha erga gaafa amma dura sababa jaalalaatiif mucaasaniif koloroksii dhuydee fayyaa ofii hamaa keessa galtee turte bakka jireenya ofii akka barbaadde jiraachuudhaaf murteessite abbaa barbaadde pirankii gootii muudii qabattii bakka malee hammeenya isin qabda san hin qabdu miskiina wajattiin waa tokko hin beektu miskiinummaa isii bakka argite nama tokkotti bakka muudii qabattee teeshee gochuu waan akkasiiti malee dantaa waan biraa ka dhugaa sanii miti jaalalli dhugaa amma mucama san irratti irraa gale amma mubaarak jetti maali isaaq aslii muudidha bakka kun yaani isima muudii mesii of taphachiisuuf of gammachiisuuf akka barbaadde godhaa irratti malee akkasin jetta san dubartii maqaa nyaatuuf akkasii wallaala akkasillee hin qabdu. Mujattiin beeytanii so nuti mootu maal gochuu qabna wanti goon homuu hin jiru muudii isiiti waan ta'eef akkanatti hojii kolfinee hojii qoosuu yoo taate malee akka amma isin jettan tasgabbeessaa callisiisaa maali waan danda'amu miti jireenya nama dhuunfaa tokko keessa galuun sirrii miti waa'ee dubartii immoo maqaa wayiitillee hin nyaanne maaliif waan safuu wayii hin dalayne waan hamaa wayii hin dalayne qullaa of gadi hin dhiifne akka dubartii waan mataa qullaa akka barbaadde surree qunxaa dalattee waan akkasii safuu oromoo waan cabsite tokko illee hin qabdu jaalala nama kanaan jaaladhachuun irraa qabamee miti barka isiin jettee hin jaaladha jetti malee irraa qabamee hin jettu yookaan naa fuudhu hin jettu isinii galee sababa kana nama dhuunfaa keessa jireenya abadan hin gallus hin galinas isinillee hin barbaachisu kanuma isinii dhaama egaa daawwattoota hordoftoota keenya odeessinaan isinii qabu kana fakkaata qophii biraatii walitti deebinaa turtii gaarii naaf qabaadhaa nagaatti.